yoo jiru battee mucaa nu bulchi Aywa. si jechuun Aywa. osoo isaan akkana jiranii gisa itti waa fuudhe gisa itti bunatu ayyuutu Amma bara akkami gaaddi wanni ni jee bara. Gantuma kana garaa guddaa gantuma kana kana garaa guddaa jechuun malee maluti. Amma goota Fuudha fuudhi sin jechuun beekti. awwaan fuudhallee fuuji nama akka itti rafdhawu naatu biyaha kalaas adilleen waa'ee fuudhaa maqaatiin kaasinaadha amma hallayyaa seenii Fuuldura. haadhi itti Itti yaadi hayyee akka biraati. Akkati man kana ni kaatamu jala gartee ati wani binne ta'e asitti jalaa hafta duwwatime. Jalaala wajjuma nama. Jechi hojjemaan ammaa sooma angataa abbaasan anti samaan guruun biyya qabnaa kana biyya qalla anti kana gulaa jiru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan hamsi aku. Kemudian aku ya hasil negeri hasil berada. Hangkaba hanggirba kan muslimah hawakai fata. Bakko jitan tiga negeri. Kira agak kamu sini cak guys ini bagan biratan musis sebagai sejirannya. Jadi kamu mulai. Arra kamal kabat turun stage. Hasil hormon ini kabat desa ini dulu. Sudah aku juga masih saran yama garuga. Rakko fidat mau dia majirti. Ane jalala jechuudha. Ane jalala alhamdulillah gaanu fayyee jira. Warroottan ane jalala duraan rakkam ture. Gaafa duraan isa rakkam gaafa fayyada baasan jechuudha. Fayyada baay'ee isatti akkam ture. Dhibeetan namni utuu waan nama isatti miti. Garuu gaa alhamdulillah nu fayyee. Mucaallee sababa gololchaa uutii nu fayyee. Gololchaa mucaa kan nu qabsiise. Gartee haala mucaa kanatti nu fayyuu. Alhamdulillah sababni faddaa jee rabbiin namni sababa nu ta'e waan kana jechuudha akka aanee jaalalaa nu fayyuu haa godhe guutumuttuu gololchaa'uu dhiyyee ittiin amana asumaanuu isallee galateeffachaa garuu gaa wanni karaa biyyaa isa kaase maali ilmaan isaa guurratee wanni gadu deemuu maali aanee jaalalaa galuuf deema rakkoo adda addaa gaa biyya namaa kana keessa nama qunnamaa rakkoo adda addaa keessa jiraa gaadha hin gadda aanee jaalalaa namni fayyayyee hin jiru sababa mucaa kanatti gaadha mana isaatii fi mucaa kanatti akkasin miidhamee ture haati mana isaallee haadha mana isaallee akkuma gaa isin agartan dhiifuu wal gaafatanii turanii garuu ammaan tana na foosisuu yookaan hin galaa jechuu jira lameen irraa kamtu tahaa fi gaa hordoftoota keenya akkuma dheengadda mucaa kana gadhiisaadha mucaan qabamuun namni dogongora seenee jira waan kana godhuudhaaf eega qabamee wanni kunis irraa eegamtee mucaan kun fayyaa nu harkate gadhiisaa ittiin turtan arrallee gaane jaalala silaa ilmoo harkaa qabdii haati mana isaatiis dhiifamoolii godhanii gaadhamni halee akkam akka keessa ture garuu inni hin beeku haala baratuu keessa ture haati mana isaa garuu mana hiyyaas gadi hin bahu abbaa mana hiyyaan hin jaaladhaa abbaa ilmoo hin jaaladhaa jechuu jirti yoo fuudhallee fuudhisaa yoo fedhallee maaliif badii isin galee daleessisaniitu arrallee kana isin jechisiisa way miskiina wallahi garuu gaafalee sayyoo namni itti gorsee biyya namaa kana keessa maaltu bira beeydanii dhalaan walii raamatan qabdu biyya kana keessatti nama tokko gartee bultiin itti solte jireenya isaa uwwifatee jiraachuu jiru akkamitti akka diigan biyya teenya keessa loonni kana hin jiru tokko takka taatu malee haaside jechuun biyya hunda osoo hin ta'in wallaahi haayisaa biyya akka yaman tana keessatti haasinni asuma keessatti hundummaata wallaahi haasinni jechuudha nama xiqqisho bultii isaa uwwifatee gartee jireenya isaa kana fuulduratti akka deemu godhu yaadaa qabu jechuun miila jalaaloonni lafa kuffisan. Egaa yoo inni kana isii dura mudatee gaafa silaa siiritti guddisu dhalaan isii heewwastee dhalaan isii waan kana goosiftee dhalaa tokko goosisee akka nu jechisiisus jaalalamma akka aaneedhaa qabdu tana gartee jaalalamma isiin qabduuf bikin hiriin jiraadhaa ilmoota hiriin jiraadhaa ilmoota hiriin jiraadhaa bikin itti kana jechuudha nama rifachiifti akkamiyyoo jettan isiin tun jechuudha duraaniif yoo waan san gootee jiraatte jibbanna isaatiif yoo goote jibbannattuu beekamtaa namni irraa yoo hin jiru mucaan kunillee gartee isiillee deebitee akkasitti haalatti inni fayyu hin tattaafattee hin gootu ture garuu haala imman tana isiin geessa jirtu wallaahi noomaa tokko malee waa fi jaalattee deemte fagooti. Ini fortu tuh yang kerana ini jaga video gak apa-apa karena itu ini kalau di sini aneh jalan galuh dima tapi saya galuh dima orang ini si kiamat tidak mati saya gani mal tuh biar makanya sehingga jadi kiamat juga nih tanahin kerja video karena lek kalau di sini gambar gede saya tadi orang tuh yang gede kan juga kerja tuh dan curah
mucaan fi jaalalaa bira taa'aa ture jinqii inni keessa jiru gartee mucaan sana achii gabbaanan jinqii inni itti isaan jiru wallaahi rabba tokko jaabbi'a poolisatti bituudhaan eega mana sani gabbee jechuun torbaan guutuu nama baqanii akkamitti egaa akka filatu biyya mucaan gurguddu heewwasa inni keessa jiruun akkuma tokko jaabbi'a fiidiyoo illee arrumaan qabadda isin dhufa poolisatti fidee jechuun inni godhaa jiru san fiidiyoo sanillee arrumaan qabadda isin dhufa har'a gama galgalan na eeggadha gama galgalatti na eeggadha garuu fiidiyoo kanallee laayik sheer wayii godhuudhaan biyya namaa kana keessa rakkoon jajjabaachaa jirti rakkoon cimaatuma deemaa jirti maal qoisa biyya namaa kana keessatti waan namni sila haalatti jireenya biyya kana fuulduratti oofuuf yaada wallaahi rakkoon teenya tun hammana hin jaabtu asumaanuu gaa biyya keessatti waan deemaa jiru lagaa jirtan biyya keessatti jettu waaraa wallaa kanatti namni fayyaan akkuma jirutti qaqqalame yaa Oromootiyya biyya fi keessattis biyya haadhiyyaa biyya baay'ee ta'ettu keessattis miidhamtee biyya namaa keessattis alagaadhaa fi kafeetiin miidhama hanga yoom itti akkana jiraannu yoom tokko taanee diina harfirraa dhookke takkanaatti siin jaabee wallaahi billaahi mee jiruu biyya namaa tun jechuudha jiruu biyya namaa maaliif jennaa osoo biyya teenya keessatti tokko si qaqqalamaa jirra jiruu biyya namaatiif jinni maalama jiruu biyya namaa maaliif komachaa oolla baanee biyya namaa jirra garuu haalatti gartee gallee biyya teenya tana misoomsitee gartee biyya teenya fuulduratti akka yaada biraa uummachuudhaafis miidhaan gurguddoon namni fi obboleessa sun fiti jiru jechuudha. Wallaahi kunis hedduu takka nama yaachisa. Maal haala hangoomii kana jira namni viidiyoo sana kan gaafa qabdee jiru nagyaa osoo hin gaafanne irraan dala. Nageenya tura.